nuti channel kana amma muummallee channel keenya saaraa alsi oro jama leetanii YouTube keenya irra subscribe nu godhanii viidiyoolee hedduu babbareechuu bashannansiisuu bohaarsuu qabanne isin dhufaa jira waan ta'eef gabanumaan like share comment godhuudhaan subscribe godhuudhaan jireenya isin jenna amma oduu qoosaa ajaa'ibatu maalirratti waa'ee barattoota kutaa 12ffaa oomisha baranaa yuunivarsiitii gaggeessinu waan taateef kanarratti gammagaa akka malee nurratti osoo waan jiruuf qabxeenya gamanumaan nu beesifnee wanta akka waan dhageenye hin qabnu bakka irra guddaan keenya yaaddoo yookaan tiishinii keessa gallee waan jirruuf deebisaa isiidhaaf barbaanna waan ta'eef jechuun murtii bakka irra hin geenye kanumaan warreen jajjabeessu akka inni jirutti haqa rabbii saayibni kiyyaa waan nama jajjabeessu waan inni jiru har'a wadala maqaan isaa wish jedhamu tokkotu hamileen turu jira mee isa kana dhageenye wadala wish irraa mee turu akkuma saayibni kiyya isin himuu jirutti gurbaan kun gurbaa ajaa'ibaati dubbii ajaa'ibaa isin himuu jira barataa akkam seete barataa yaaddaadha innillee yaaddoo akkuma fi seetii waa'ee barattoota Itoophiyaa hunda keessa jiran dabarsuu jirata isaa qofaatii miti waa'ee hawaasa keenya hundaa hin irraanfatinaa. kutaa 12ffaa barana yuunivarsiitii adda addaatti naannolee Itoophiyaa hunda keessatti fudhatan yaaddoo biraa keessa naannolee Oromiyaa keessa jiran yaaddoo adda addaa keessa jiruun barattoonni hirriiba dhabuudhaan waan biraa keessa galuu jiran. Amma asirratti kiyyibeeni barattoonni tokko hirriiba dhabee yaaddoo ittiin jiru eenyuun jajjabeessaa jiru wadala maqaan isaa wish jedhama. Kanaafuu akka malee isinitti jajjabeessu turaa jira. Wadalli maqaan isaa wish jedhamu kun waan inni isin cinaa jira jeenu jajjabeessu jira. Waan biraallee dhabnu iticha keenyaan hamiila duubaati. Kamalee hafuura sifachiifne jechuudha jajjabeessaa jira. Wadala maqaan isaa wish jedhamu kun maqaan isaa munuudhaa beekte dura ciisu jira akka malee maqaan isaa akkuma maqaan isaa munuu sanitti itichisaa jira. Umriin isaa hagam xiqqaatu 87 gadi miti akkuma I think sirriidha. Wadala maqaan isaa wish jedhamu kun barattoonni yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti qoran hundi isaaniitu quba qabaadhaa isin jira. Wadalli maqaan isaa wish jedhamu kun akka malee nurra ciisee waan jiruuf qabxii keenya gamanumaan nu beeksisuu qaba jenna. Biraanuu Naggaatis asumaanuu wadala maqaan isaa wish jedhamu kan warri hin beekne yoo jiraate manti jala qottaa akka isinitti yaalaa isinii nurraa baraati. Qabxiin keenya almost yoo xiqqaatamuu ji'a sadaffaa afuraffaa san jedhama. Ji'a afuraffaa keessaa ji'a afuraffaa deema qabxii waliin nu beektu. Barana waan inni yaadin beeyi nu beekta achuma ol taa'ee irraa kolfu jira kolfu moo qabxiin dalagatee miti jirti waan isaan nu wadi dhiifneef hin beekne. Akkuma jirutti nulleen yaada qabamne akkuma inni jirutti wadala maqaan isaa wish mul'ataa ajaa'ibaati. Isin bira jirti wadala maqaan isaa wish jedhamu kana qabxii barattoota kutaa 12ffaa hamileen qabxii akka ture jechuun keessi ni beeka yeetti yaada. Waan biraallee dhabnu iticha keenyaan isin bira jirraa yaani jajjabeessu jiran jechuudha. Wadalli maqaan isaa wish jedhamu kun gabanumaanuu qabxiin keenya akka nu jenna. I am Oromo the first. Like, share, Oromo the first. Nun raamfatina isiniin jenna. Wajjin jirra. Wajji jirtan qalamni kun hanga amma duraa kan harka nu barbaadaa immoo harka lafa dhufee baatii lamaaf hirriiba dhabne waan jirruuf nagatti.